Rifachiisaa kana ijoolleen Suudii keessatti dafaa waliin gahaati akka sodaan tokko isinitti dhagaamne moobaayiliin keessa yeroo ammaa kana dhufee isinirratti iyyaaru rakkoon tokko jiru mootummaa Suudiitu safaaratul inzaar yookaan immoo yeroo balaan tokko uumame akkamitti miseejiin bilbilii namaa dhufee iyyee namni akka of eeggatu gochuuf yeroo jalqabaatiin mootummaan Suudii waa kana jalqabaara hara torban tokko miseejii yoo xiqqaate yeroo 4 yeroo 5 nutti erganiiru hin beekamaara nama hundaaf dhaqaara miseejiin kuni kanaaf yeroo tokkitti yeroo wal fakkaataatti biyya Suudii kana guutuu irratti yaaliin kun gaggeeffamaara waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu yookaan bilbilii keessa rakkoo isin irraan ga'ee yookaan immoo rakkoo biraatii miti. Ijoollee Saudi Arabiyaa jirtanii wanta meeseejii guyyaa har'aa sa'aatii tokko irratti raawwate irratti ijoollee baay'een rifachaa jirtanii maalidha wanti kun maalidha maaliif akkas ta'e jettanii ijoollee baay'eetu rifachaa jira jechuudha wanna kanarratti. Wanti kun waan yookiin moobaayilii kee qofa irratti yookiin immoo moobaayilii sararatanyaa qofa irratti kan dhufu miti. Hunduma akkuma biyyattiitti kan dhufuudha kan laalamaa jiruudha jedhaniitu yookiin rakkinni tokko irra gahamee gaafadhee tan kanan isinii ibsaa jiru jechuudha. Maatii kiyya gaafadhee akkasuma kun ijoollee illee baay'ee hojjechaa jiru gara tokkotiin jechuudha. Ani immoo warrumaan bira jiruun gaafadhe jechuudha. Gaafadhee jennaan lakki rakkina tokko iyyuu qabu maalidha akkan akkaatiin xiyyaa oolee har'a guyyaa hirriba na baannansi waan akkasii jedhee itti mee jennaan rakkina tokko iyyuu hin qabu. Kuni yaada haala meeseejiin dhufuu fi biyyattii to'achuudhaaf akkas godhame yeroo balaan tokko yookiin waan tokko sirra gahu haala kanaan akka namarra seenu gochuudhaaf malee waan biraatii miti rakkina wayituu hin qabu dhiisinii hunduma keenya moobaayilii naan jette madaamin koo jechuudha. Innaa kanaaf ijoolleen naatanii yookiin fi maalidha jettanii siimii keessa baastanii waan adda addaa gootanii moobaayilii sana akkana ta'e yookiin katettan dogongora guddaadha jechuudha. Kanaaf homaa wanni tokko rakkina wayituu hin qabuuti wanti sirrifachiisuun qabu jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoon jecha. Egaa hordoftoota koo ijoollee baay'eedha kan wanna kanarratti har'a guyyaa har'aati irratti akkuma miidiyaa irratti ijoollee baay'een kun of eeggadhaa kun maalidha jedhanii isin borjaajjechaa jiran jechuudha. Warri viidiyoo kana dhageechuu laayikii sheerii gochuudhaan namoota biraan gahe. Wanni kun waan balaa sirraan geessisiisuu miti yookiin immoo of eeggadhu waan siin jedhanii miti. Kun rakkina tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Walumaa galatti waanuma rakkina hin qabne. Moobaayiluma hundumarratti dhufu hundumarratti yaa oolee jechuudha. Warra siimii keessaa qabu hundarratti yaa oolee jechuudha. Moobaayiluma hundarratti yaa oolee guyyaa har'aa jechuudha. Kanaaf sa'aatii tokko guyyaa keessaa sa'aatii tokkotti akka Itoophiyaa sa'a 7tti akka immoo Saudii sa'a 1tti jechuudha. Yaa oolee jechuudha. Kanaaf rakkina tokkoyyuu hin qabu rifattanii ijoollee waan biraa hin keessa hin seeninaa yookiin immoo waan akka nama miidhaa wayiitti dhufee yookiin moobaayilii keessa irratti dhiibban dhufeetti yaadinaa isin jechuu barbaadetananii maatii kiyya gaafadhee tan kanan isinii gochaa jiru. Ijoollee baay'een immoo kan dhugaas dubbachaa jiran. Gin immoo kan immoo of eeggadhaa yoo wanti kun isinirra dhufee isin akkas godhu of eeggannoo guddaa godhaa qabadhaa jedhanii maqaa isin balleessu jechuudha. Isinii galtee? Kanaaf immoo rifattanii waan ta'an keessa seeninaa isin jechuu barbaadetan. Viidiyicha kana isin hojjechaa jira jechuudha. Viidiyoon kun kan hojjetamaa jiru akka waan tokko rifattanii yookiin rifaatuudhaan ijoolleen kan burjaaja'antu jira jechuudha. Maalidha maal taanaa kan jettanii ofii keessanii of sodaachaa jirtan baay'eetu jira jechuudha. Keessaa ijoollee Saudi Arabiyaati jechuudha. Kana beekuu qabdan. Wanni tokkoyyuu hin jiru. Wanni nama godhus hin jiru. Wanni ta'us hin jiru. Kanaaf isin immoo wanti sodaatan tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Kanaaf akkuma biyyattiitti waan iyyeef wanni kun akkuma biyyattiitti jechuudha. Walumaa galatti akka biyyattiitti imajjiidhaniin akkasitti sagaleessuun darbe jechuudha. Kanaaf immoo isin waan biraatitti fudhattanii akka waan biraa keessa hin galleessin jechuu barbaada hordoftoota kiyya. Ijoollee baay'eedha amma gara tuktukii kanaan maalidha nuu himaa kun immoo baga gammaddan damoosni dabalame kun kan jettanii ijoolleen borjaajaa. Kuni damoosa namaa dabaluu miti iyyuun damoosa isin dabalamu hin borjaajaina. Damoosas miti kuni akka haala waan biyyattii saniitu haala isaanii waan tokko fakkeenya rakkinni tokko gaafa uumamu imeejii sagalee kanaan dabarsaa jechuudha. Malee waan biraa yookiin fi qabamaa jirta akkas ta'artamatti yoo waan tokko uumame balaan tokko yoo uumameedha. Malee wanna biraa damoosa dabala damoosa imeejiidhaan dabalama sagalee akkasitti iyyee dabarsiisa emisiitii irratti. Kanaaf hin borjaajainaa isin jechuu barbaade ijoolleen guyyaa aga guyyaadha kun agarraatti. Kaleessa darbee jira wanti kun. Kaleessa maal jedhamee darbee sa'a tokko irratti wanti akkanaa hin godhamaa.
akka hin burjaajofne jedhamee dabarfamee jira jechuudha. Kanaaf ammallee ijoolleen keenya immoo garii gariin kan hin beekne waan arabiffallee hin beekan ta'e hin beeku afaan oromoottis jijjiirtee ilaaluu dandeecha kanuma isaan ingiliffaas dabarsanii amaariffaas dabarbeera jechuudha. Kana dabarsanii transferii gootanii afaan oromootti jirtanii dubbifachuu dandeechu. Rakkina wayiituu hin qabu jechuudha. Walumaa galatti rakkinni hin jiru hin sodaatinaa isin jechuu barbaada. Tanan viidiyoo kan isin hojjedhe jechuudha. Ijoolleen burjaajaa jirtan hedduutu jira. Maalidhaa akkasii nu qaba poolisiin dhufee poolisiin nurra gahee moobaayilii keenya irratti sababa saniif nu qaba jettanii ijoolleen burjaajoftanii. Kanaaf homtuu hin jiru. Wanni isin burjaajessu tokko hin jiru jechuudha. Kun akkuma Saudi Arabiyaatti kan guyyaa har'aa raawwatame yookiin saraatanyoota qofarratti miti. Moobaayilii kee qofarratti kiyya qofarratti miti hunduma jechuudha. Kanaaf akka hin burjaajofne of eeggannoo godhaayii siniin jechuu barbaada kana hubachiisni kiyya. Ijoollee Saudi Arabiyaa jirtan malee waan biraatti isin ilaallatu ijoollee Saudi Arabiyaa jirtan ijoolleen burjaajaa jirtan jechuudha. Hala. Kanaaf of eeggannoo wanta jedhamu tokko hin jiru wanna of eeggan hin jiru. Kuni wanna rakkina guddaa isin raanga'u hin jiru jechuu barbaadetan ijoollee Saudi Arabiyaa jirtanii. Kanuma hubachiisa keessanii hubachiisa isinii kennuudhaaf ifan viidiyocha kana kan hojjedhe ijoollee burjaajaa jirtan wanti isin burjaajessu hin jiru jechuudha. Kanuma waan poolisii wayii isin qabaa jiru isinitti fakkaatin isin jechuu barbaadatanii nagaa ta'a fayyaa ta'a yaadaa fi qeeqoo qabaattan koomeentii irratti gaafadhaa. Yalla.